kudhammite dibbargachurra dibbamiidhamte kudan argachuu siif wayya soba dubbattee jaallatamurra dhugaa dubbattee jibbamu wayya addunyaa dhiphuuf boo'ichaan guutamte keessatti yoo baay'ate umrii 70 jiraattee duutu ishee mayyuu 99 gadditee tokko gammaddu keessatti maaf hamaa namaaf yaadda 99 gaddisiistee maaf gammachuu tokko barbaadda namatti darbitee gammadurra gaarii namaaf yaadii qalame dhabuun nama argachuu keerra maaf si gammachiisa ati yoo dhabde namni argachuun maaf si aarsa sabni keenya maaf warra waliif yaadu caalaa warra walitti yaadu ta'e biyya kana keessatti kan ittiin galateeffatamuu qabduun doorsifamta kan ittiin boqachuu qabduun nagaa dhabda sanas ta'u kana boo'icha namaan gammaduurra gammachuu namaan boonuu wayya gaarii waliif yaadnee nama gaarii taana borgeenyaa keenya kan hin beekne maaf guyyaa har'aa wal irratti qabna nama gaarii haa taanu. It is my last word. Barruu kana obboleessi keenya guyyaa deengeddaa wareegame sooraan Afraa'ol Taammanaatii fi barkum 2021 keessa hojii hojjechuuf kaameraa viidiyoo waraabuuf gara Burraayyuu wayita dhaqanitti amma booda hayyama malee viidiyoo waraabuu akka hin dandeenye erga dhorkameen booda karaa keessaatiin barruu inni hiriyyaa isaa Afraa'oliif barreesse irraa kan fudhatame karaa keessaatiin barruu inni hiriyyaa isaa Afraa'oliif barreesse irraa kan fudhatameedha. Akni kee abaatu dhugaan dhugaaf haa galtu lubbuun kee haa boqottu. Warra ijoollee haa jala haafisii jedhan tokko ijoollee warra baga du'an jettu kan isaa tokko wajjin ta'a. Warri tokko immoo jaalmaroo gad deebisee walitti qabdee nama irratti ni iddoo lama amma seenee dhibbeeyna. Tokko jaali haafisii dhaggeeffatu. Waa'ee nama biraa miti amma ana wajjin haasa'uu barbaadde waan ta'eef na wajjin haasa'een waan adumtuu shakkamtaatii gaarii biyyattuu biltiginnaadha. Biltiginnaa si maqaan oromoo adumtuudha bari. Maal shakkita? Abdii godhaa barbaadate biltiginnaan. Jecha lama maanni buna nuunee adumti buna keessatti dubbataa jirtu sirraa dubbifamu biltiginnaadha. Oromoo afaan oromoo dubbatee ga'eeti kan nama wajjisaa jiru. Kan sirna sana amma sama rabbiin duulanii dhaggeeffatu akkamittiin ituu mootummaa miti dubbataan miti siin jedheera dhaggeeffadhaa demma waan siin galle maalumaa jiran taati abbaa cabsa maaliif yaadu waan siin jedheera hubadhu dura abbaa cabsa tokkuma hundi ishee gubbaadhaa akka jalaatoo tokkuma meera obsi egaa oromoo anilmi kee deemeera karaa ilaalaan taa'ii dirqama koo fixeera nan deema jedhee yaanne balaata isaan na qabee ooluuf tattaafadheera oromoo koo nan dadhabee kolfa koo durii yaaddee hin dhiphatin yaa oromoo boo'icha amman karaa kee hin jedhin oromoo koo wayyoo amma humna koo carraaqee kee olumaaf gadi dooree akka kanaannaaf dhumaa oromoo koo yoomin baree dafqa ijoollummaa cabsee qoonqoo kiyya hagamee hin milkoofne oromoo koo du'atu faraatti na qabee isinis mee hiriyee warra wajjin oollu maaf dhufa kiyya eegdu anoo deebi'ee hin galu finee taphannee qoosaadhaan wal bohaarsaa yoo feenes wal jajaa yoo feenes wal arrabsaa waan hunda dabarsinee kunoo har'a kanan ta'ee isin gidduudhaa akka tasaa hiree du'aatu na qabee nan eeginaa oromoo garaa keessan kutadhaa jaalalaan wal urursaa walii wajjin jiraadhaa kan boqadhu. Maalaatan nu deessane sooraa koo dhugumaa laatan nu deessane kaleessa sii xafatu sii kolfu argeetanii har'a bilbilanii du'a keenatti odeessani maasobduu jedheetanii si barreesse dhufe ollaanii irraa si dhabnaananii yeroo sii kenne taree micaan maraataa kuni hamma biiziidhaa laata jedhe yeroo sii kennee yoon takka turee dhufu injirtu ni laalles barreeffama ko waanan godhus wallaale laftis natti dukkanoofte akkaataan dubbisna harkaa baddee xiqqaafi guddaan gaafachuu eegalee waa'ee kee dhugumaa yoonaan jedhani lakkisoo badhaan jedhaanis deebiseetani guyyaa hacee sanas yaadadhe atoon obsituu maraattuudha atoon callistuu taphattuudha jedhe waa'ee dhuma kee yaadaa bulee ankanin jedhu obsi taaree dandeesse haxoo xiqqushuudha
baattaree dhagicha dandeesse maalsi hirmaadhu ani qooda kee feet ofitti na waammadhu buraatii keensii ta'a bar salphaa sitti hin fakkaatiini biyyoo sirra garagalchanii dhagaa sirra tuulu dadhabdee iyyitullee firris ormis hin dhaga'u maa deemtee suuraa koo kolfa keenyuuf laattee xaba kee'oo akkam goonu kaa'amamee akkamaa taanu akka dhabne xabattuu koo akkamii hacee faana wal agarte Yoya akkam jirtu ijoollee Oromoo eegaanarra waa tokko isin rakkisuun dhufe jechuudha. Guyyaa kaleessaa akkuma beekamu obboleessi keenya Sooraan addunyaa kanarraa lubbuudhaan godaaneera jechuudha. Guyyaa har'aa sirni awwaalchasaa raawwatameera jechuudha. Namoonni sirna awwaalchaa kanarratti argamanii haadha Sooraa maal keessa akka isheen turte miira akkamii keessa akka isaan turanillee sirriitti dudubbataniiru jechuudha. Irra deebi'ee isinitti himuun nan barbaachisu. Garuu mucaan kun gaafa lubbuun jiru waa'ee haadha isaatii akkas jedhee dubbatee ture jechuudha. Addunyaa kanarraa ladies first jedhu. Garuu haati kiyyaa jedhe jalqaba anaan na nyaachisti ofiisheeti utuu beeloftu jalqaba anaan na obaasti utuu ishee ofiisheeti dheebottu anaan gammachiisuuf jecha dafqitee dafqashee gaddatee gaddashee waan hundumaa na dhoksiti jedhe. Mucaan kun jaalala haadha isaaf qabu ibseeraa jechuudha. Kanaafi namoonni Sooraa jaallattanii haadha kana yoo gargaarre maal isinitti fakkaata? Akkaawunti haadha kana barbaadanii warri naannoo sana jirtan warri qe'ee sana jirtanii yookaan immoo namoonni Sooraatti dhiyaatanii haadha Sooraatti dhiyaachuu namoonni dandeessan akkaawunti haadha kana barbaadanii yoo nuuf dhoobdan maal isinitti fakkaata? Agargaaramtu haati kun jaalala mucaa kanaaf qabdan akkasin ibsitan hin barbaadaa jechuudha. Maaliif jennaani haati tokko gaafa ilmoo ishee dhabdu abjuu isheetu itti dukkanaa wanta qabattu dhabdi. Mucaa kana abdiirra kaatteetti jireenya koo jijjiira jireenya isaa jijjiira jettee tokkitti ishee abdattuudha. Kanaafi namoonni mucaa kana jaallattan namoonni haadha kana sappoortii gochuu barbaadani namoonni naannoo sana jirtanii adaraa keessan bifa beekamaa ta'e akkaawuntii haadha kana nuuf barbaadaati irratti haa gargaaramtu haati kunii jechuudha. Namoonni akka kumsaafaa namoonni akka danuu daamtoof abbeettu wanta ta'eefi akkaawuntii haadha kanaa barbaadanii otoo nuuf dhoobdanii isiniin jedha. Kun yaada kiyyadha. Namoonni yaadi koo kun isinitti tole immoo diyuut sheer gochuudhaan akkuma kana koppii liinkii gochuudhaan namoota waan kana gochuu danda'an biraan naaf gaan isiniin jedha. Baay'ee Folosoonni Finfinnee keessa nama hooggantus hattuudha jarri hattuudha jarri. Jarri hattuudha jarri abbaa garaati jarri. Nama dhugaa namaa eegumiti jarri. Folosiin hin qabu folosiin mana mataa maa isatti si beeka. Amaara ofii isaatiif onni. Yoo mootummaan Oromoo maaliif akkana ta'e hin jedhin. Mootummaan mucaa isatti beeka isatti immoo of eega. Mootummaan egaa mucaa sana hin beekne Oromoo hunda hin beekunni. Oromoo hin beeku Oromoo bulchaa hin jiru. Oromoo mootummaan qabu. Kanaafuu innaan falmadhaa. Mootummaan qabnu mootummaan hin jiru nu bira. Nuti mootummaan qabnu. Abbootiin keenya intuma maatii yeroo magaalaa keessa mataadha. Dhaame lafa bu'ee ajjeefamaa oola. Kan argee gumaan qabnee maal bulchaa jira mootummaan achi taa'ee kursiirra taa'ee maal bulchaa jira biyyaa bara. Hattuun maal bulchaa jira. Asirratti kan banu eenyuun hunda. Kanaafuu nan uummata paartii bilchiginna diina Oromooti. Bakka barbaadetti diina Oromooti. Bakka fee dhaggeeffataan olessa. Diina Oromooti uummanni bilchiginnaa kun jechuudha. Abiyyi keenya abiyyi maal si hojjetame? Sakaadhaatti fite malee sakaan ajjeese malee maal hojjetame? Kanaafuu warri